Nagaan isiniif guddatu kabajamoo jaalatamoo kan taatanii Eelsaatuuf jalatti kan argamtan obboloota koo akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaa jiraattanii egaa arras ammoo viidiyoo kan biraatiin isinitti deebi'eetiin jira baga jiraattan biyya keessa biyya alaa kan jirtanii akkasumas immoo maatii koo kan taatanii maatii koos kan hin taane har'a gara mana kootti kan dhuftanii maatii koo naaf ta'a walaa jajjabeessin wal bira dhaabbannu egaa har'a immoo rifeensa kootiif wanta ta'u hojjechuu barbaadeeti egaa wantoota rifeensa kootiif miicachuun duratti wanti qopheeffadheeru akkuma argitan muuza tokkoon qaba avokaadoo tokkoon qaba killee tokkoon qaba egaa kana dura rifeensi koo akkasumaan waan miicadhuufi najalaa caccabaatiin ture shaampoo jedhee bishaanillee jedhee wanta jijjiiraatiin ture shaampoollee garuu faayidaa tokkollee irraan arganneeyyu akkuma amma an hojjetaaru kana YouTube irratti argeetiin kan ammoo obboloonni barsiisanii faana bu'eetiin yeroo argadhutti jechuudha yeroo argadhutti isa kanneen sadiini akkasitti walitti daakaatiin fayyadamuu jalqabe erga sanii rifeensi koos naageeddaramee akkasumas yoo ammoo miicadheetiin jedhu akka duraa sana jalaa caccabaatiin hin jedhu kanaaf waan na fayyade ammoo akka isinis itti fayyadamtanii qabadheetiin dhufee egaa wal wajjumaan hojjanna wanti tokko yeroo tokkoon garuu namaaf geeddarama jenneetiin guyyaa tokko hojjannee biraa dhaabbachuu qabnu akkuma argitanii kunoo isa kana tokkoon fayyadamaa isa kanas ammoo an hin gatuuyyu kana keessa isaa kana kan argitan kana fuula keessaniif faayidaa baay'ee qaba isa kana fuula kootti ibsadha jechuu kanas hin gatu kunis ammoo faayidaan qaba kanaaf kunis ammoo asuma ta'a isa kana kun akkuma argitan kana wama salphaan bira jiru hojjanneetini rifeensa keenya akka nu jalaa hin ciccinne yookiin ammoo akka nu jalaa hin caccabne gochuun hin danda'ama wanta ormaa fayyadamuurra wanta ofii qaqqabachuun baay'ee gaariidha egaa isa kanas ammoo avokaadoo kanarraas ammoo kan fuulaaf naaf ta'u hin hambifadha avokaadoonis fuula keenyaaf baay'ee ba'eessaa baay'ee gaarii waan ta'eef akkuma hundi keessanuu beektanii avokaadoos ibsadha kun akkuma isiniin jedhee bifti kuni nagaa ishee tanaa immoo fuula kootiif hambifadha egaa duraan durseetiin isa lamaan kana walitti daakee sani booda killeetti buusaa maaliif kireemii akkana jalaan taane yoo walitti qabeetu daakeetiin jedhe akka kireemii na jalaan taane wanni maqaddanii manatti daakuu hin dandeessanii egaa amma immoo killee tokko fayyadama akkuma argitan kunoo killeetti buuseetiin jira asuma kana sadiin booda xiqqoo kokonaata itti buufadha
Egaa bifuma argitanii ammas nuus ta'eetiin jira. Hundi keenya yoo mana jiraate salphaan bira jiru kana fayyadamnee rifeensi keenya akka nu jalaan caccabne akka hin goggonne gochuun hin danda'amu. Anaaf baay'ee na fayyadeetiin jira dhugamatti qarana jalaa caccabaa induuqaa baay'ee na rakkisaatiin ture. Kan biraa immoo shaampoos dhiiseetiin saamunaa qofaan fayyadama. Isas isinitti mul'isa gaafa biraa. Shampoo waan jedhamu mataa kootti dhiyeessuu dhiisee kunoo bifuma argitan kanaani kanatti amma maal buufadha. Kanatti wanti buusu xiqqoo kokonaatatti buusa. Kokonaata maankaa kana lamaan itti buusa. Achi booddee ammoo ni dibadha. Dibadhee sa'aatii 2 tura. Saa 2 booda immoo deebiitiin dhiqadhaa. Bifa kanaan fayyadama waan ta'eef kun ammoo harka tokkoon waan 2. Egaa kun immoo fuula keenyaafis gaariidha. Akkuma qarasiniin jedhee avokaadonis gaariidha. Kuni qunceen muuzaa kunis ammoo baay'ee baay'eessa waan ta'eef calliftanii hin gatinaa. Isa kana erga qunciftanii yookiin nyaachuufis rifeensa keessaniifis juusii gochuufis wanta kamiifuu yoo gootaniin booda isa kana tokko fuula keessaniifis harka keessan kana akkasitti rigaatiin itti fayyadama. Baay'ee ammoo gaariidha gogaa keenyaaf waan ta'eef akkasitti itti fayyadama. Waan na fayyade isiniif fide. Egaa obboloota koo arra amma kana amma dura kanan fuula kootti godhadha. Sani booddee ammoo egaa inni naaf gogeen booddee isaan booda avokaadoo kanan dibadha jechuudha. Avokaadoon egaa banan yookiin akkas gooneen booda nu jalaa gurraacha'aa nu jalaa bal'aa waan ta'eef kanaaf itti fayyadama lachuu jechuudha. Isin guyyaa adda addamaaf yeroo tokko waan fayyadamuuf kanaaf lachuu itti fayyadama. Faayidaa guddaa nuuf qaba wanti nu bira jiru. Kan akkasitti itti fayyadama isiniin jedha. Egaa viidiyoon koo arraa kana fakkaata. Baay'ee nama fayyada dhugamatti baay'ee itti fayyadama. Angaa baay'ee itti na fayyadeetiin jira. Bishaan biyya jiru kun akka bishaan ashaboo waan qabuufi rifeensa keenya baay'ee nu jalaa nyaataa baay'ee nu jalaa kukkutaa. Sababa kanaaf rifeensi baay'ee nu jalaa caccaba waan ta'eef wantoota akkanaa kana waan mana jiru kanniinis waan biras ammoo gochaatiin otoo fayyadamne maaliif amma bara kana namni wiigii bituu fi wanta adda addaa birri baay'ee baafna. Birri baay'ee sanii otoo wanta akkanaa kana baafnee zayita gaarii achi kaane wanta mataa keenyaaf barbaachisu gaafa gooneetiin jenne wanti hin jijjiiramne wanti hin guddanne hin jiru. Ani ofirratti argeetiin jira dhugamaanu. Kanaaf mataa keenya yookiin rifeensa keenya isaa uumamaan nuuf kenname harka keenyaan gaafa ammoo tolchine yookiin ammoo gaafa ammoo wanta isaaf barbaachisu kennineetiin jenne wanti ammoo hin jijjiiramneef hin jiru waan ta'eef warri isin jalaa ciccitaati mataan isin dhibu yoo jiraate haala kanaan itti fayyadamuudhaan wanti tokko ammoo wanti isin gorsu wanta tokko gizee 2-3 qofa fayyadamtanii naan hin jijjiiramne jettanii dhaabuun qabdanii itti fufiinsaan amma akkas godhee ka'eetiin kan ibsadhus jira. Muu kana callaa kan amma tiriitmentii amma miicachuun dura kun ka akkas itti godhadhee ka'eetiin deebi'ee miicadhu. Sani booda hoo maal barbaada rifeensi koo maaltu laaffisaa maaltu ammoo namaaf baasaa kanniin hundumaa toora isa barbaachisu yoo itti gooneetiin jenne maaliif tokkoffaa hoo akkanaan hin marannaa marachuu kanaan ammoo nu jalaa fuuldurri isaa dudda duubatti deemaatiin deebaa nu jalaa ciccita afoonii keessaan hiyyaa kan hunduma oolchuu fi wama harka keenya jiru haala salphaatti akkasitti yoo itti fayyadamneetiin jenne baay'ee nu gargaara waan ta'eef kanaaf hundi keenya akkasitti fayyadamne egaa rifeensa keenya caccabuu irraa rifeensa wanta ormaa irratti fayyadamuurra keenyuma kana qabanneetiin kunuunfanneetiin ittiin ammoo midhaaguu hin dandeenye jedha. Egaa Elsaatu jalatti kan argamtanii na wajjin kan turtan baay'ee galatoomaa. Viidiyoon koo har'a kana fakkaata kan biraatiin hanga walitti deebinuu fi yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Bye bye.